Ashama harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kootii waaqayyoon haa galatuumu. Nagaa kiyyatti aansuudhaan har'a immoo viidiyoo gabaabduu tokko qabadhee isinii dhufee jira. Hanga xumura viidiyoo kootiitti na wajjin turaan affeerraa kooti. Warreen chaanaalii koof haaraa taatan chaanaalii kiyya sabiskiraayib gochuudhaan gara maatiitti nuuf dabalama. Warreen immoo maatii nuuf taatan galatoomaa galanni keessan guddaadha. Nuuf jiraadhaan isiniin jedha. Egaa kan hin qabadhee dhufee akkuma suura irratti argitan kana. Kunoon hin qabadhee dhufeesi bifa loozii yookaan immoo almendii kan jedhamudha. Daakamaa fi osoo hin daakamiin akkasumas dammadha. Kan hin qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Maaliif nu fayyada yoo jettan immoo fuula keenya kan gurraacha'ee akka walitti susuntuu yookaan immoo kan nu hooksisullee akkasuma fuula keenya akka nuuf ifu yookaan immoo akka nuuf lallaafu nuuf taasisa jechuudha. Kanas immoo heessaa argannaa akkamitti argachuu dandeenya warreen jettanii warreen biyya hambaa keessa jirtan dhibbumaan dhibbatti ni argattu jedheen hamana. Maaliif wanti kun mana madaamii kee keessaa hin dhabamu yookaan immoo mana kee keessaa hin dhabamu. Kanaaf mukassaraatti jedhama kuni wajjin kan bitamudha jechuudha. Isas mana keenya keessatti akkamittiin daaknee akka itti fayyadamnus immoo amma xumuraatti yoo na hordoftan baruu dandeessu jechuudha. Irra deebuudhaan warreen chaanaalii koof haaraa taatan chaanaalii kee sabiskiraayib gochuudhaan gara maatiitti nuuf dabalama. Warreen maatii nuuf taatan immoo galatoomaa galanni keessan guddaadha nuuf jiraadhaan isiniin jedha. Egaa hordoftoota koo akkuma beekamu kun haala salphaan hojjetama mana keenya keessatti hojjechuudhaaf kunoo qopheeffadhee jira daakuusaa akka argitanii. Daakadhee qopheeffadhee jira jechuudha. Akka argitan kuni dammadha. Sahaanii duwwaan nu barbaachisaa. Mukassaraatirraa maanka tokko yookaan fal'aana tokko. Dammarraas fal'aana tokko. Akka argitan kanatti sirriitti waliin ga'uu qabdu, dafee waliin fudhatu, seeraan wal fudhachiisuu qabdu. Argitan seeraan waliin fudhatu sirriittiin wal fudhachiisuu baattan akkas ta'a. Seeraan wal fudhachuu qaba jechuudha. Haala kanaan wal fudhachiistu. Erga wal fudhachiistanii booddee fuula keessan dhiqattanii ni dibattu jechuudha. Haala kanaan sirriittiin dibattanii daqiiqaa 5 ni sukkuumtu. Erga daqiiqaa 5 sukkuumtanii booddee daqiiqaa 25 hanga 30 ofirratti tursiistanii bishaan qorraadhaan ni dhiqattu jechuudha. Nagaa ta'aa xumureera.